abbaa deemtee yookiin warra keessan bira deemtee yeroo gartee mana deebitu isaa gartee dubartii biraa waliin rafaa jiru ciisaa jiruutti ol seente jaartii ta'e hojiidhaaf ati yookiin haajaa wayiitiif biraa gabbaatee yeroo itti deebitu yoo isii gartee alguma dartee duraan wajji raftan san irratti dhiira biraa wajjin isii waan biraa dalaydu wajji ciistoo agarte maal godhu? Amin dilibsin kannaaf. Isan ajjeesa. Isaan lachuu mudhii isaanii irra dheetiin gara galee boolla qotee boolla awwaalee jirmaanu morma isaanii irra dhee bakkatti isaan lachuu gataa qabu. Jaraan ol jedhaa jedhee dammasseeti janaabaallee hin dhiqattanii waan nyaattaniillee ol jedhaa jedhaan. Ni dhiqattanii janaabaallee waan nyaattaniillee ol ka'a. Yoon akkasitti irra dhufee akka namoota biraatiif barumsa ta'uuf isaan lamaanuu harka isaanii dudduubatti dheetiin qullaa isaanii addabaabaa irratti baasee akka namoota biraatiif barumsa ta'u isaan godha. Tarkaanfii du'aa immoo irratti hin fudhadhu. Maaliif tarkaanfii du'aa irratti hin fudhanne isaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا يوتيوبي channel وبساتكنو خبجم وكم جرت نجيا كيسني هرّا غافي أجائبة كان قرتي برومسا في أرجع قدّاك أبو كان إرّا برتن كبدي اسم ديادي تنجر دعوتوتا كينيا خبجمو غافي نسمال جتي يو أتي هذا مناكي ديستي كان إيمالتو ديمتو تاتي yeroo imalturraa deebite haati manaa kee yoo nama biraa waliin isii rafaa jirtu yookiin wal qunnamtii saalaa godhaa jirtu yoo itti dhufte maal gootaa jeetiin gaafadha. Deebii namoota kan walumaan laallu taha. Garuu viidiyoo kana akka jaalatan akka itti bohaartan akka waa hedduu irraa baratan abdiin qaba. Viidiyoo like share godhuu hin dagatina. YouTube channel kiyyallee obsaatu kunoo kajuu subscribe goda video mo like kuma kudan akka gootan jaalala afqafdan akka agarsiiftan abdiin qaba. Wazir Ibrahim Ahmad Nanjan Amir Hamdiya Bayaan Nanjani jaartii ta'e imaltu biraa deemtee isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal gootu? Hin agarree maaliin godha? Khalid jaartii ta'e imaltu biraa deemtee isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal gootu? maal goota? Hindi sun isaan lamaanuu nafsan katalan gore isaan lamaanun ni jeefta garuu isii garaan hin danda'u isa ta'e isaan dhumatti gaafas addunyaa kanarraa galchita nagaatti gaa isa akka shunkurtiitti karatta furan deeman isa muqaddam jaartii ta'e imaltuu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal goota? Isma sanuun hin dhiisaa baane saanuma lamaanuu walii dhiiseetiin manuma kiyyaaf irraa baase. Mana keetiif irraa kiyyaafta? Irraan baase saanuma lamaanuu walumaanuu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Abbaa gaaffiin kun nu ulfaata nallee gaafadha waan jetteef si gaafanna. Abbaa Abdalla haadha manaa keessanii imaltu biraa deemtanii yoo isii dhiira biraa waliin ciisaa jirtu itti ol seentan maal gootan? Akka jedhuuni jaraan ol jedhaa jedhee dammasseeti janaabaallee hin dhiqattanii waan nyaattaniillee ol jedhaa jedhaan. Ni dhiqattanii janaabaallee waan nyaattaniillee ol ka'a. Jedhaa biraa deemu. Tole. Yoo na araarami jedhe maal si araaramate rabbii kan kee araarfadhu malee an maan na goote rabbii kan kee araarfadhu jedhaan. Anatti miti kaballeessite rabbitti rabbi araarama kana dhufta. Akkasan jedhaan yoo aareetii fiigeetiin jedhe itti muufadha marqa kiyyaa hanarra nyaatuu fedhaan. Tole haadha manaa keessanoo maal gootarre? Wamaan jedhu sanni ittiin badu ittuma dhiisa. Deebitanii waliin jiraatan moo ni kaarraa buustan? Walumaan jira. Orma walumaan jiraadhaa qadarallee ta'a dubbi. Tole ulfaadha. Mahammad fakkeenyaaf jaartii qabdaa jennu jaartii ta'e imaltu biraa deemtee isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu ootti ol seente maal goota? Abootara mallisii gabaabaami. Akkamiin godha seete? Isaan lachuu mudhii isaanii irra dheetiin gara galee boolla qotee boolla awwaalee jirmaanu morma isaanii irra dhee bakkatti isaan lachuu gataa qabu.
Kana malee jirutti Falli biraan jiru kaashariyaan warra osoo jaartii qabuu sinaa godhee boolla amuddii kan awwaalaati dhakaantuma ajjeesaa jeemi sanumaan godhee biranis. Gaafii nama dhibu garuu ni ajjeesan. isii moo Isaan balachuusa. ingaa dura wanti heddan baafattu Addan baafadhu. Nama ajjeesa yookaan. hamdiyaa mee fakkeenyaaf jaarsa kee isaa gartee dubartii biraa waliin ciisaa jiru ati hojiidhaaf biraa gabbaatee gisee manatti ol deebitu isaa dubartii biraa wajjin ciisaa jiru yoo agarte maal goota? Ani isaan lachuutu hin dhiisu. Maal gootame? Garuu isiirrallee isan irra hin dhiisne. Maal goota? Akkuma ta suudii takkatti zayitaan irra naqee jechuu baatu. Wayi bishaan danfiseetiin irra naqaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Mee daawwattoota keenya wal baruuf maqaa kee? Naan jaani? Tole bayaan keenya fakkeenyaaf ati jaartii qabdaa jennu. Jaartii ta'e hojiidhaaf ati yookiin haajaa wayiitiif biraa gabbaatee yeroo itti deebitu yoo isii gartee alguma dartee duraan wajji raftan san irratti dhiira biraa wajjin isii waan biraa dalaydu wajji ciistu yoo agarte maal gootu? Mindi libsin kannaaf. Daranku walitti baay'ee jechuudha. Eega. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee dheeraa keenya daawwattoota keenya wal baruuf maqaa kee? Ahmaddiin jaama. Ahmaddiin maqaa abbaa kiyyaa qabdaa anis obsaa Ahmaddiin. Hayyee mee fakkeenyaaf jaartii qabdaa jennu jaartii ta'e ati haajaa wahiitiif yookiin waa bituuf yookiin hojiidhaaf biraa gabbaatee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal gootame? Isiimo. Ni anumaat irraa ishiin irraa baa nin baasa. Isoo maal goota? Isa moo isa waa takka godhuu hin danda'u. Isitti hin beeka waan ta'eef isii ol naqate waan ta'eef ani isuma wajji adda bahuudha. Keenya fakkeenyaaf jaartii qabdaa jennu. Jaartii ta'e ati hojiidhaaf yookiin haajaa wahiitiif biraa gabbaatee yookiin imaltu biraa deemtee yeroo imaltu sanirraa itti deebitu yoo isii dhiira biraa wajjin alguma isin duraan wajji rafaa turtan sanirratti isii wajjin rafu jirtu yoo keetti ol seentu taate maal gootame? Wanni godhu maaltu jira gaa isii ol naqate irrumaan deebi'a. Isa san wanni gootu hin jiru isiillee. Egaa jaalatteetti naqatteemi maal tanaafu maal hin godhuu danda'a irrumaan deema malee. Mana sanoo qabeenya keetis akkasuma dhiiftee fi deemtaaf. Ni deemaa migisee yeroo inni deeme booda gaatuba. Gaafii si gaafannaa hayamamtuudha. Tole obboleettii teenya abbaa manaa kee ati hojiidhaaf biraa baatee yeroo itti deebitu yookiin biyya biraa deemtee imaltu yeroo itti deebitu isaa dubartii biraa waliin ciisaa jiru yoo itti ol seente maal goote? Deebisuu dandeenya. Xayyiif keenya jaartii ta'e ati imaltu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajji rafu jirtu yoo itti ol seente maal goote? Waan godhu beeku yeroo sanitti in ulfaata akka malee. Mee maal goota? Isiin adda baatamoo isa dhowtee waa gootamoo maal goota? Mee maal fudhatta? Isaan dhahuwan maaliif namni mana kiyyee yaame isiidha malee isaa miti. Isaan wajjin Inni keessummaa waan ta'eef isan tuutu. isaan tokko keessumaa dhagaa inni yaame. Dasiga Walitti dhiiftaare? walitti sin dhiisu garuu yeroodhaaf waa wahiin godhaa isaan tokko isaa wajji waliin dhabu. Yeroo baay'ee dhiira wajji waliin dhabuwan. Dhalaadha wajji waliin dhabu malee dhiira wajji waliin dhabu. Dhiira wajji waliin dhabdi si malee. Dhiira wajji waliin dhabu si malee. Tolee galatame. Ayyaadisinis galatuma. Jaartii ta'e imaltu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa waliin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal goote? Jaartii raftu kaasinuu raftu. Raftu. Yoo gaatasa beekamu yoo akkasitti itti ol seente maal goota?
Yaa warra fooguu jaamu gaa hiika hedduu qaba. Dhiira biraa wajjin rafa hojaa burraftu waan ta'eef tilmaama akkasii kannu garuu dhiirtiin isa hedduudha gaa. Yaa mana kasa dhufee rafee hundi badiidha jechuun miti. Jechuun gaa badii isaanii hojjechuu jiru itti ol seente. Maal akkasii maal akka waan sanitti sii galche hubachuun irra jira dura. Yaa fayyaa taatee waan akkasiin hojjettu ta'a fayyaa qabaatti immoo yoo hojjette inni sani waan naan caale qabaa dhiisuuf maal godhare. Dhiifama nuu godhe hojii keetirraa illee si dhaabne. Tole Mahammad Jamaal Muhammad jaartii ta'e ati imaltu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu itti ol seente maal godha? Maaliin godhani beektaa? Isii rakkoo qaba malee inni gurbaan rakkoon qabu beektaa? Isumaan gaggeessa. Akkam godha? Isiin hin gaggeessa bakka. Bakka firraa adda baatee jechuun ni hiikta. Dhiifama hojii keetirraa illee si dhaabne jaartii ta'e imaltuu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo agarte maal goota? Mana koo keessatti moo bakka biraatti? Mana kee keessatti algumaati wajjin rafaa turte san irratti dhiirti biraa dhuftee wajjin raftee waan biraa wajjin dalagaa turte yoo itti ol seente isaanii qullaa jiru maal goota? Lamaan isaanii nan ajjeesan. Ajjeesu? Numaan ajjeesan lamaanuu innisu. Morman irraa muraa mana koo keessatti dhufanii moo? Fakkeenyaaf abbaa manaa kee hojiidhaaf yookiin iddoo tokko biraa deemtee yeroo itti deebitu isaa dubartii biraa waliin ciisaa jiru yoo argite maal goota? Waan godhe. Waan tokko walitti dhiistee deemtu moo maal godhuu qabde? Walitti dhiiseetu man deema. Isaa footaatti rakkoon qabu. Kanuma goota? Ayyee. Tole jaalata haadha manaa kee jaartii ta'e imaltuu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal goota? Gaafiin keessan sirriidha. Haati manaa kiyya algaa kiyya irratti nama biraatii wajjin ciisu jechuun akka aadaa keenyaattis akkuma aadaa gosa kamiyyuuttu safuudhaas yakkaas. Isaa kana garuu namni akkasii godhu waan jiruuf yoon akkasitti irra dhufee akka namoota biraatiif barumsa ta'uuf isaan lamaanuu harka isaanii dudubatti dheetiin qullaa isaanii addabaabaayii irratti baasee akka namoota biraatiif barumsa ta'u isaan godha. Tarkaanfii du'aa immoo irratti hin fudhadhu. Maaliif tarkaanfii du'aa irratti hin fudhanne isaan yoo ajjeesanis mana hidhaatiin gala waan ta'eef isaan adabbiin isaanii uummata fuula duratti qullaa isaanii baastee akka namni kaanis irraa baratu godhudha. Tole harka dudubatti hiitee qullaa uummata fuulduratti baaftee oofaa inni tumtamoo maal godha? Tumaa caala inni nu. Uummata dura baasuun iyyuu. Uummata hafuun ni galaa jechuudha. Uummata hafuun ni galaa tumaa caala. Tumaan isa caala hin jiru. Waan ajaa'ibaati. Abdirashiid naagtaadha adoo meel kattagee markaa kun laabattit iyyadoo nin kale la seexanayso haddaad ku gashid maxaad samaynaysaa? dee labadooda waan isla diri lahaa labadooda waan israacin lahaa. markaasna iyada maad furaysa? maya iyada waa maxay waan raacsiinaya aakhira baan u dirayaa maxay igu noolaa. inni akka jechaa jiru obboleessa keenya kun Soomaaliidha. Isaan lamaan yoon itti ol seene wajji rafu jiru haadha manaa kiyya niin ajjeesaa jechaa jira. Obseeraa keenya fakkeenyaaf ati jaartii qabdaa jennu. Jaartii ta'e ati haajaadhaaf yookiin dalagaadhaaf yookiin imaltu biraa deemtee yoo gartee isii dhiira biraa wajjiin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal goota? maal goota? Dachummaan gannanaa jettu waan hin godhu takka hin qabu. Isiisa maal goota? Isa yookiin maal goota? Isii moo isaan lachuu bakkuma takkatti hin galaafadha. Galaafadha? Akkam gootee galaafadha? Ajjeesan jeesaan lamaanuu bakkuma takkatti. Jaartii ta'e ati imaltuu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal goota? Isii dhiira biraatti hojii rafaa jirtu yoo itti ol seenu taate birrii siree qofan isa sanarraa birrii 100 takka fudhadhaan. Kira algaa qofa. Kira algaa qofan birrii 100 takka irraa fudhadha. Samboodo? Sambooda birrii. Walitti dhiifteeti? Birrii 100 takka irraa fudhadhee inni ni deema mitiire. Sambooda biffee yookiin waan soofaa irra kan kana maddii jiru kana birrii 100 takka ittiin achi gubbaan kaa. Isitti illee dubbadhu. Akkasiin godhaa jechuudha. Inni hiiktu reesi? Inni hiiku. Inni hiiku. Maaliif hiikuun balaa biraan natti uuma waan ta'eef jecha birrii sana achi gubbaa kaayetu man namni keessummaan ni dhufti birrii kun maas irraan fuune yeroo jaan isii gaafadhaan jaan. Waan addaati. Faisal
fakkeenyaaf jaartii qabda. Jaartii ta'e imaltuu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa wajjin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal goota? Akkasitti yoo nagarimu. Isuma saniin dhiisaaf. Isaaf dhiifta? Isuma saniin dhiisaaf ittiin deebi'u kana. Murtii ajaa'ibaa tokko hayyateenya. Jaartii ta'e ati imaltuu biraa deemtee isii gartee dhiira biraa waliin rafaa jirtu yoo itti ol seente maal goota? Ani jaartii akkasillee waan hin qabu. Alhamdulillah jaartiin tiyya mu'mina. Mu'minni akka ta'anis hin jiru. Garuu maal jedhanii nabiin maal jedhan alayhi salaatu wassalaam. Illee maal gochuu qaba ani shari'aan tenne maal jetti maal gochuu qaba jedhee shari'aatti jalaala. Shari'aa diin kenna laala jechuudha. Kullu bani aadama khattaa'un wa khayrul khattaa'ina at-tawwaabiin jedhan nabiin. Kulliin ilmaan aadam kun hundi isaanii dogongoroodha jedhan. Irra caala warra dogongoroo kana warra dogongora irraa deebi'uu danda'u jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf uf qabeetiin isiin sun amalli isii duraan akkamii nama khaxa'u moo nama khaxaa kanarraa deebi'u moo nama hayyoo kana qabuuf hin qabni namni nama jiru tokko haadha warraa tana ni beekaa bara. Nama amala akkanaa hin qabne taatee guyyaa tokko san ka dogongortu yoo isin taate irra dabree fi guyyaa biraa ragaa akkasii waan akkasii irratti barbaade sattara isallee ni sattara isiillee ni sattara adabni kana isiif caalu hin jiru sattareetiin obseetuma wajji jiraadhee mallattoo akkasii guyyaa biraa irratti yoo arge karaa shari'aan jettuun adda baana akkasitti ilaala. Maashaallah kun gorsallee of keessaa qaba ergaa ajaa'ibaatti galatu. Gaaffii si gaafachuu fi hayyamamaadha. Hayyamu. Tole haadha manaa kee imaltuu biraa deemtee yeroo itti deebitu isii dhiira biraa waliin ciisaa jirtu yoo itti ol seente maal goota? Haadha manaati. Ni hiikaga. Ni hiikta? Okay. Isoo jara lamaan isaanii waliin ciisaa jiru san itti ol seente waa tokko hin gootu isa? Isaanii wajjin ciisaa yoo itti ol seene isa waa takka hin godhuga. Isii ni hiika karaa shari'aatiin. Kanuma goota jechuudha? Kanuma goota. Hayyee murtii ajaa'ibaati. Ililli mee ililli abbaa mana kee ati imaltuu biraa deemtee yookiin warra keessan biraa deemtee yeroo gartee mana deebitu isaa gartee dubartii biraa waliin rafaa jiru ciisaa jiru itti ol seente maal gootame? Bakka gusaniif rifadheetu mana irraa baa samboo dagaa wal deebiitiin umaa rakkoon qabu teetan itti jabaan duti yaanuma qofa gallakkisiin jaangaa. Isii wajjin rafaa jirtu sanuu akkam goota? Jechi gaa isiin badiin qabdu isaa mee hafidate jaartiin qaba jeeni osoo jaartiin qaba jeeni dhalaan feetee nama jalan deemtu waan ta'eef isallee ni dhiisa gaa malee dhiirtee isa qofa. Gaarii.